ما شاء الله تبارك الله قمدي حامني كان وجراني بيا وانت مرة تودا كوني تفتني قمدي يا سلام ما شاء الله حدونا وستولا بيا أكا إثيوبيا تتوانت منو ومشابو قمدي يقربو يعني ميدان بس حدو تو مشابو كنو كأما مكينا نقاجر كون قمدي ده karaa deemaa jirra akka tasaa arginaan dhaabnee ilaaluudhaaf dhaabnee ijoolleen ilaaluu jette makiinaa dhaabanii kun ilaaluu jiran gaa kunoo madaabaraadhaan lafa jira cinaan madaabaratti naqameetiin jira ka duratu haamame ammas kunoo makiinaan naqaa jira kun makiinaa Isuuzuuti jechuudha madaabaraalleen kunoo akkanaan lafa tuulameetiin jira naannonni kuni guutuun isaa midhaan qofa midhaanii fi zayituuna asii gara naannoo laaltan kunoo muuni mul'ata kun zayituuna maashaa Allah tabarakallah muka quraana keessatti wattiini wazayituun jedhan sani tiinii fi zayituun illee biyya kana keessa argaman jechuudha maashaa Allah tabarakallah jettanii akkana sararaan dhaabame kunoo namoonni kuni guutuun jechuudha zayituuna mijaha kana irratti zayituuna karaa kana irratti mootuu qamadiidha jechuudha maashaa Allah kunillee guutuu kun makiina maashaa Allah hedduu barakaa qabdi fixee jechuudha makiina tokko guutee fixe kalas hundoo akkasitti amma dhumatee makiinaaleen ka'ee deemuu fi karaa haaganuma waan ofii argeessan agarsiisa jedheeti biyya wanti hundi keessatti oomishamu maashaa Allah tabarakallah hedduu bashannana wayitillee das namatti maziraa keessatti hedduu bashannana yaani hedduu aruusaa asitti godhatni ammallee haamuu taree halkanuma kanaan haametu fixuun hedduusa kunoo ammallee halkan kanallee haamatiin jira qamadii kontalaan akka lafa tuulame agartanii maashaa Allah wallahi hedduu namatti tola yaa Allah sanuu qamadii adiidha hedduu das nameedha kunoo akkana kontaalaan madaabaraadhaan guutameetiin jira fe'amee biyya biroo dabarsuu fi mala beeyneka kunoo kun garanarraan ka jiru kun guutuun amma halkan ta'ee fi malee qamadeedha Kacamana isaa kunoo kwa irraa haamamaa jiru kun mul'ataayyuu midhaanii gaditti jechuudha qamadii kontaala keessa jiru gaditti kan irraa haamamaa jiru mul'ataa asirratti makiinaan kunoo ammas achii ol deebi'aatiin jira lafti hedduu guddaa waan ta'eef yoo dhufe kunoo makiinaan eegartuu
Ammallee guuttatee dhufe. الاتجاه نحو اليسار مباشرة. لقد عاودت الاتصال بالإنترنت وتم تحديد الوقت المقرر للوصول. على بعد 500 متر عند الدوار عليك الاتجاه نحو المخرج الأول. اوعى تمشي وتسيبيني قبل ما اخلص كلام. انا شفتك الف السلام مش بعبر صدقيني حس بيا كلميني حتى لو موضوعي اللي طالبه تفهميني. انا والله اني لا انا والله اني لا مش بعكس الاساس مش بعكس الاساس. كويس يا حبيبي. مش لاقي لك يا حبيبي. بس بطمن عليك.
ان شاء الله يعني يطلعوا كمان ساعة من البلد. ان شاء الله طلعوا كمان ساعة. اهلين اهلين. قريبين كمان ساعة كويس. ايش هذا؟ ايش؟ صندوق الحمل هذا. فراني؟ لا لا، هذا صندوق بيستخدمه الحدادين زي الخزانة. صندوق ساعات يجوز يكون المكان، يجوز يكون هذا المكان. كأنه مثبت شكله. مثبت معناته بعدد خزانة. كيف كيف